Kebor Multimedia Production. How can a woman become a good wife? A woman become a good wife if and only if she is successful in her life. A good wife is a good life. Dubartiin gaarii jiruu gaariidha. Kana jechuun dubartiin gaarii ifa manaa isheeti. Dubartiin gaarii ifa addunyaati. Dubartiin gaarii dubartii utubtuu isheeti. A good wife is a good life. Say it after me. A good wife is a good life. A good wife is a good life. Then, what does success mean? Milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Garee milkaa'inaatu osoo seenuun dura garaagarummaa jechuun growth, progress fi success jechuu kan jiru kan ilaaludha. Sababni isaa maali kan jedhamu yommuu ta'e, namoonni tokko tokko milkaa'ina growth hubatu. Akkasuma immoo namoonni tokko tokko milkaa'ina progress akka ta'etti yaadu. Namoonni gariin immoo hiika sirrii milkaa'ina sana hubatan jiru. Namni tokko jireenya isaa keessatti qabeenya garaagaraa horachuun maal jedhama? Growth yookaan immoo guddina jedhama jechuudha. Increasing your materialistic condition always is your cause. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin takka kan qara firaashii irratti afattu haadha soofaa yoo taate, dubartiin takka kan qara miilaan deemtu haadha konkolaataa yoo bitatte, dubartiin takka kan qara mana namaa keessa jiraattu haadha mana ofiitti yoo galte, kanaan maal jenna? Milkaa'ina osoo hin taane guddinaa jechuudha. Kanaaf jireenya ofii keessatti qabeenya kallattii garaagaraatiin horachuu yookaan immoo gonfachuu maal jedhama? Milkaa'inaa miti. Guddina nagaya. Akkasuma immoo guddinni kun sadarkaan isaa yoo dagalee gara piroogiresiitti dhufaa jechuudha. Piroogiresi jechuun guddina naamusa qabeessa ta'ee, guddina safuu eeggatee, guddisa amanamummaa qabu. Guddina amanamummaa qabu. Piroogiresi jechuun fooyya'ina jechuudha. That grows if it is aided by the ethics. Ethics mean discipline. Ethics mean honesty. It is called progress. Kana yoo jennu maal jechuu barbaanneeti? Guddinni naamusaan deeggaramaa jechuudha. Dubartiin takka sadarkaa godhachuudhaaf dubartiin takka qabeenyaa ol kaatee yoo jennee maal qabaachuu qabaatti? Eetiksii qabaachuu qabaatti jechuudha. Eetiksii jechuun immoo naamusa. Dubartiin takka an qabeenya qabatettee uffata hadda rabbiin haraam itti godhe kana yookaan uffattee baaftee an faayidii inni fudhattee mataa yoo saqqattee deemtu ta'e, dubartiin kun guddinnis ta'ee fooyya'ina hin qabdu jechuudha. Fooyya'inni maal hojii deema? Guddinni maal hojii deema? Fooyya'inni hojii deema. Akkasuma immoo gara milkaa'inaatti yoo dhufnu akka Qur'aanni nuun jedhe himuun duratti akka hayyoonni kaanitti ilaalla. Hayyoonni maal jetti? And that progress plus humanity and morality and spirituality, it becomes success. Milkaa'ina kan jedhamu namni tokko piroogresii qabaatee, piroogresii san biratti immoo namummaa yoo qabaate, nama namummaa qabu jechuun nama eessaan fi maaf argamii eessa deemaa ofii beekee boruudhaaf of qopheessedha.
nama namummaa qabu jechuudha. Akkasuma immoo mooraalitiin nama safuu eeggate. Akka safuu Oromootitti dubartiin takka mataa qullaa karaa irra deemu salphina miti. Dubartiin takka karaa irra nyaataa deemu akka safuutittu salphina. Kanaafuu namni tokko successful ta'ee jira kan jennu yoo giraawuziin jiraate giraawuzii san biratti immoo progressiin jiraate progressii san biratti immoo maal jiraate humanitiin jiraate akkasuma immoo moraalitiin jiraate akkasuma immoo spiritualitiin jiraate. Spirituality yoo jennu lubbuu ofiiti yaadudha. Qaamni namaa kun waa lamarraa biyyee fi nafsii irraa. Biyyeen qaamni namaa waan biyyee irraa argamuuf ruuhiin namaas wantoota rabbi irraa gad ergamanii soorratti. Kanaaf qaama keenya qofa boonnee furdannee yookaan deemu ta'ee akkasuma immoo ruuhii keenya qura'aana yookaan qaraanee qura'aana yookaan soorri hadiisa rasuulaa yookaan hordofne ta'ee namni kun lubbuu ofiitti yaada jedhama hin jedhamu. Sababni isaa namni tokko lubbuun jiraachuudhaaf waa lamarraa argame lachuu sanuu kunuunsuu qabaa jechuudha. Walumaa galatti milkaa'inni hayyoonni akkana qabu. Akkuma reefu isin jedhe san a woman becomes successful in her life if and only if she is successful in her life. A woman becomes a good wife if and only if she is successful in her life. Dubartiin takka dubartii gaarii, dubartii sadarkaa qabdu ta'uudhaaf yoo ta'e qofaa fi qofu yoo milkooftu taate. Milkaa'inni immoo hiika isaa sitti ilaallee jira. Akka hayyoonni jedhan haagana yookaan ilaalle ta'e amma immoo akka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala milkaa'inni Qur'aan isaa keessatti ibsee wajjina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Ashuura aayaa 36 irratti akkana jedhe. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أبين يرى وانت سنكين بكميو ميشا جرين الدنياتي وانت ربي برا إسان يفتاي تجالا كان يجتون فاينة حتى ربي كأبين ناكين جدين فعلا ربي تنين تقول كنتي كأبين جرون الدنياتي. garuu isaan rabbi ta'amanii fi rabbi irraa ta'uulaa qabaataniif kan rabbiin boru ol kaa'eeftu caalaa jechuudha. Akkasuma immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa aayaa 20 irratti man kaana yuriidu harsa al-aakhirati nazid lahu fi harsihi wa man kaana yuriidu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil aakhirati min nasiib. Nama barbaade ta'e mindaa akiraa namni mindaa akiraa fedhatee irratti daballaa fi jedhe. Akkasuma immoo nama mindaa dunyaa tana barbaade ta'e jireenya dunyaa irratti ibaduu irratti hundadhee akka ibaduutti faaya uffadhee jiraadhee isaaf illee kennaa jedhe. Laakiin garuu maalamuu fi aakhirati min nasiib. Ganda akiraatitti qooda tokko hin qabdu. Qooda tokko hin qabdu. Ammas irra deebi'aa qooda tokko hin qabdu. أمس ربي سبحانه وتعالى سورة الإمران آية 165 كل نفس ذائقة الموت. نفسي موجود ولا لم تموت وإنما توفون يوم القيامة. من دعنا كيسنس من دعنا كيسن موجود يروكي أمارة فتنجد ربي سبحانه وتعالى فمن زوزع عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نبي من درات في جنة اسمه تقبلتني من كهجي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جنون الدنيا كل سنتان مشابههم زمانه walumaa galatti kan har'a kaasuu barbaade ati ga'umsaaf dandeettii kan kee akka namni madaala dhuunfaa ofirra kaa'atee si madaalu taasisa. Namoonni tokko tokko waan isaan gammachiisu waan dalagde qofaadhaaf cimina kan kee gasii danda'u.
Dadhabduu ta'uu kan kee haasa'u. Akka isaan cimne kee haasa'anii isaan gammachiisuu irratti humnaa fi yoo kee qisaasa gochuun hin barbaachisu. Akka isaan dhibaluu fi nama kamuu ol siin jedhaniif yeroo kan kee jiruun addunyaa gabaabduu tanaaf jettee humna kan kee jireenya addunyaa tanaa gabaabduudhaaf jettee qisaasa hin barbaachisu. Kanatu gochuu qabdu namoota akkasii tuffattee bira dhuftee galmaaf miidhata kee bira gahuuf jabaattee hojjechuudha. Gaafa ati jabaattee hojjette kasi jaalatuuf kasi jibbee jaalatee osoo hin taane dirqamee harka si kennate yoo ati mootummaa taate jaalatee osoo hin taane dirqamee si jalatti hundaa jechuudha. Dorgommiin ati dorgomuu qabdu dorgommii addunyaalessaa ta'uu qabaata. Ganda keessatti eebaluun na caala uffattee anillee akkasiitti uffadhaa osoo hin taane dorgommii addunyaalessaa ta'uu qabaata. Nama sadarkaa addunyaatitti barbaadamu ta'e. Yoo buna gochuu dadhabde immoo yoo xiqqaate safara keessa dorgomuu dhiisee callisii mana taa'u ilmaan dandeessee seeraan guddifatu. Eebaluu fakkaadhaa dhiisi. Nama caaluu kee immoo ragaa qabatamaa qabu waan ta'eef hin hafuufi. Haadha kee bareeddii jennaan namtichi maal jedheeni karaa kana dhufaa jirti ilaalii jedheen. Waa hundaa'an alhamdulillahi. Kebor Multimedia Production.